كان ثلاثة هي جيسة تكجا تكانك كده يزني يا أبو لقي فرد كان لقي فرد درار تو ولا صارتو إيران كفلا مدي كفلا صارتو نستنا خدمنا وحركسين وجينيز من خيسة جيل ما نهدين تبع كي وياي فراين كبجيس وانت كنا فجاسن شيخ تجي تكو بدني شيخ مان أفايدة تتا أبغرباسن تكافل ساس كنا تكيم أنتي تجي لما كنا ما دم كي كنا مري بقى سب بيشان ما كنا فوراتي ما رأيت تنا كاتي سينو وان كبدوتي أكيد كفاية سنيتاتي خريسن تيم تسنيتاتي يجوني نيندجيا بقول خيس أكنا ما جزين أولكي وان سنة كنا خلاص أدومانا كنا جيوتين جيجا سامبودي بقول كم كونكو ستة يغناني كونكو ما كنا أيه كونكو ما تاني ترى بدي أنا اللي جاب كده كان السلام ثلاثة هي عليكم جيسة ورحمة الله تكجا وبركاته. دعوة دعوة ترى بابا أكمل نجا فيا جرجت سنجن. ديرة أكديرة تسيبني جرا رأسي. مال جت مال قوت شو هندسة ستنيت. أكاسي بعنا يا دادن جت. عندك سنو كنا رفستنس كنا جالتنس كنا جبتنس. أنا ما بايس جال ده بايس كوجا. كجدو دمير فيلم دمير كرتي سنجال ده سمال جال شو سنتين دمير برات. warra amma saartuu qabee saartuu waywaachisa gartee maal gochaa jiru saartuu qabdanii bakka isaan jiranii akadime saartuu maaliiti sodaa isaaniitiif ati anjoolee sanuun beeku maariidha mizikishiyoora jettee onneeta tichi hin sodaatin wal beena ijoolleen teenyaa jiiniiti itti hime hin sodaatin waan takka sodaatin waan takka sin godhanne abshir waan takka sin godhanne hin sodaatin sin jedha الدنيا نمني براخاتي فولي دتي كسيتي ما سيقول سنة ما براتي متي أنا مريدي بابا كويانا ما براتي أركان مو ما براتي تيجوا ركادان تسرع لنوجرو أنا نمني دللي نمني هدونا كسيتي تدوماتي غوسا أتيدا تسيتي جيرامي سدبسونا أنا أجو سلا نبي خوي كده دبدن نبر باتس نبي خوي كده دبدن أنا ما في مكان ما البره كنا عملي سينغون كنا أما ينوديس ركراكون كابو ورودا كرتة دنيا وجين تاعي فنداتهم نموت تكو نموت هاراس دبلتاني جيراني غزل لانو تكون خيسن كنا أكام دنيا كبي فول دي جيري أكسين بيني رادلة كهانتي إسين رادلة كوفجرا راكون كاب وان في تناسا takka asirra deemu ta'a. Isinii galee silas naga bu'ee gadi dandeenya anaatu takkaan qabee isin guure. Abdiituun dabrinan osoo jaarsa duniyaa fi maalidha jettani. Dhalaa malee dhiira qabuun beektu maalidha jechuunis ni jira. Inni immoo rakkoon qabu. Isinii galee ani amma garaa laafee gara laafummaadhaan duniyaa akkasitti isinii gadhiisuun kiyya dhugumatti badii guddaa natti ta'e akkam amma garaa laafee duniyaa isinii gadhiisuun axarraq isin godhee akkasin ol utaaltanii maal jettanii akkana si godhe yoo nuti akkasi godhuu baanne maal si godhuu baanne jettanii buufaa as keessaa gabbuu buuftan kana yeroon arga keessanitti haga kanan keessan akka ammaa haasoftan kanan haasoftan isinii galee kanaafuu likkitti deemaa isinitti himeen isinitti himee jira likkitti yoo deemne yeroo haasoftanillee of eeggannoodha tasa yeruma haasoftanillee wayi mucaan kun asiin nu biraan ba'aa laata waan nuti haasofnu kana jettanillee yaaduu qabdan of eeggachuu qabdan yeruma sanillee nama tokko akka haarisaa akka waraantu ulaa afaan kaattanii akka gartee inni yeroo isin waa waraabtan san anuma kanaa isinirraa eegu yeroo saniifuu na shakuu qabdan jechuudha. An sa'aatii isin waa waraabdu sa'aatii isin deemtanii namoonni irra fufadha nama rafuu miti. Nama hirriba qabu miti isinii galee dalagaan xiyya isinuma waan ta'eef nama dalagaa hin qabne nama jireenya kana addunyaa kanarraa hin qabne jiraachuudhaafis fedha hin qabne wajjin isinii qabsoo gootanii gaafa qabsoo keessa galtanii sadarkaa kanarra geessan garuu bakka isin geessan ammoo akka itti jalaa baatan isin beeka boolla qotattan laaladhaa boolla seentan laaladhaa isin jaa isinii galee maala jira teessanii duniyaa galfanne duniyaa kana gootee maal goote jettanii achi miidiyaa gubbarraa afaan baddan waay maaliif kun maaliif ta'e
duniyaa isinii gallakkisuun bari gara laafummaa kayyaan dhalaadha obboleettii dhalaan hin qaba ani kun akka nama tokkotti obboleettiin hin qaba obbolummaan dhalaa sun natti dhaga'ameeti kanin gartee isii tana gallakkiseef malee wallaahi laazim libitti nagartan sila hanga guyyaa irratti isinii galee akka isin haasoftaniin akka amma haasonni keessan bar daranuu akka gartee isiisan dhabama godha hanga irraatittuu duniyaa ka tursiisee ammaan tana reef tana isiniif akka isin gaddifamtu kataasiseef bar haasoo isin miidiyaa irratti baatanii haasoytan kana yooma ooma nagaa haasoytan maal qabame ooma nagaa takka yoo haasoytan bar amma haasonni nama gadi beeki daranuu hidhaa akka gartee nama isaa sanitti hidhaan itti jabaattu godhu jechuudha bar yoo abukaatoo irraa taatanii haasoftanii gartee badii isii irraa qorattanii wanti isin balleessite yookaan rakkoo isin itti qabamte rakkoo isin gartee waan isin balleessite gaafattanii akkasitti karaa furmaataatiin yoo deemtan maal qabaa'e daranuu akka gartee isin halaaka taatu yookaan gartee hidhaatan keessa turtee beelaan maal taatee wanni jettu maaliif kana gootan maaliif barbaachisa kun waa'ee leesh akka kun gaarii miti. Anarras deebarus gurubbii tunamma wajjin tetteessanii guuza babbaatanii akka nama caaya jala taa'ee hojjaa dhugaa gartee amma akaafee waan daakkattaa'ee fakkaata yeroo sanuu tetteessanii viidiyoo waraabdu jechuudha. Anarratti maqaaduun barbaannu nama gartee nuti maqaaduun barbaanne jira nama beene san jettanii namni sin haasatu sun nama biraatii miti aanaa namni sin malaan gartee maal jechuudha deemtu sun nama biraatii miti aanaa jechuudha. Siree galee kanaafu sossobbiin isaati onneedhaan akka dhiiratti as baati ija diimtuudhaan haasa'a. Wal guurattanii nama ani miidhuu hin dandeenye if jala guurtanii nama harka kiyyaa'uu guutuu naaf hin guunne if jala guurtanii maqaa na balleessina yaabu. Maal naa guutan warra dhalaadha qabee cafaquu tumuu tuni maal naa guute harka kiyyaa'uu geessu maal naa guutan. Isinummaan guutuu sun akkasumatti osoo dhuftanii na bobbaasanii waan takka na godhuu dandeessan. Homaa waan takka dhukkeen isinirraa kaasuu dandeessan takka jiru jechuudha. Isinii galee kuni garuu dhugaa isinitti himu an duraallee isitti himee jira bakka nan jiru dachiif samii walakkaadha yoo dandeessan achitti hootaati achi na fudhadhaa isiniin jee jira. Fudhachuu hin dandeenyeemi tokkoon keessan viidiyoo teessan ilaala irra afaan jabaataa isaa fudhetuman isin jalaa isinii galee san dura ilmaa duniyaa viidiyoo waraabee ol isin baafneme viidiyoo waraabaa isin garsiisa jechuun akkanaan godhe jedhee isin garsiisa tana godhe jechuudha arguuf jirtan. Takka hanganaa irriba halkan gurraachi isinii rafu jiru yeroo lafti nagaa yeroo guyyaa maal yeroo namni keessa waca yaa'u yeroo kanaaf yeroo isin qabu yeroo kana maaltu naan ga'en halkan gurraacha isinii kanatti irriba laal waan biraa keessa yeroo kana dhufee takka isin guure haa isin godha arguuf jirtan ani reedii baafaa miti of course isinii galee kanaafu likkit deemaa yeroo deemtanis yeroo haasoftanis dhaadannaa akkasitti humnaa ol dhaadatan kanaan suuta ja'a. Mungkin ana khobaadha nam tokko jettanii oni jechuu deessan. Waraana meeqa nuti bara ana khobaa keenyas bihaasuu jira malee yeroo namatti dhuftan nama dhibbaa fi meeqaan ka'a. Anumti tokkichi gosamee akkasitti jijjiiramee isin dhufa jechuudha. Asiin akkatti hidhadhee hagona qofaan na agartan. Eenyu akkan ta'e nam beeku jechuudha. Hagona qofa. Of mujrima eeganaa jettanii mujrummaan kiyya gaariidha waan ta'eef dhukkeessa irraa haasuuf ta'a rakkoon qabu. Kanaafuu of eeggannoodhaan sirbaa isin jala akka ebaluutti sirbaan morma nama jalleetti jedhanii isin galee humna isinii olitti hin hiixatinaati suuta deema. Viidiyoo hin dheeressu isinitti waan itti aanuun isinitti deebi'a daawwattoonnis feetan arrabsaa feete waan fitan ajaa isinirraa haaraa dhimma hin qabanii waan keessa honkoo natti dhaga'amin ibsadhe.